oduu ammi Oromiyaa keessatti dargaggoota mootummaan leenjii waraanaatiif guuraa jiraachuun dhaga'ame. Kana ergaa ganama kana keessuun nageessa sagalee waa xiqqoo isin dhageeffachiisa dhageeyaa. Ana gomaa godhugaa mootummaa kan nama guureetuma waraanaa nama bulchire biyyaa. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessaa qooda isaan malu argachuudha qaba. Kanaaf ammoo leenjiitu dursa. Leenjiin gaariidha. Maaliif jennaan sirni bakka takkan ta'a waa hundi jijjiiramaa deemti. Ammoo nuti bakkuma hundattuu jechuudha waa hunda keessatti hirmaannee qooda guddaa fudhachuu qabna. Akkuma nuti sabni keenyaas guddatti sirni tokko ni deema. Gaafa kabiraa dhufee jechuudha leenjii takka yoo qabaanne yoo bakka hunda keessaa qoodan qabaanne diinni yeroo hunda dhufeetuma nurratti nu roorrisaa jechuudha. Kanaaf ammoo kun ta'uu hin qabu yeroo hunda jechuudha teenyee waa hunda dunuunfannee jechuudha laaluun gaarii miti. Gaafa raayyaa ittisa biyyaa keessaas ta'e qaamoleetuma kam keessattuu jechuudha qooda guddaa fudhannee qooda guddaa harkannee jiraannee jechuudha saba keenyaafis bu'aa guddaa argamsiisuu dandeenya. Akkasuma jechuudha gaafa sirni kun cabee bakkasan bu'ee qabatuus osoo paartii bakka biraarraa ijaarte osoo hin taane warruma qaamaan keessatti hirmaatee duraan as keessaa raayyaa ittisa biyyaa keessaa jechuudha lolaa tureetu akka urjiitiin sadarkaan isaa gara ministeeratti ol dabarteen aangoo qabataa jechuudha. Kanaafuu namni keenya qooda giyaa fudhachuudha qaba. Waan takka kana biyya namaa keessa yaanitti bar numa roorrifamnaa bar biyya teenya keessatti iftaanee yaanii jaaramnee jechuudha. Jabaannee leenjii hunda qabaannee saba keenyaaf dhaabbachuu irra jiru. Maaliif ammayyanaa sababni isaa amma fakkeenyaaf mootummaan tokko jechuudha yoo diina tokko diina ollaatis ta'ee kan ollaa naannummaatiin ta'ee takkaa kan ollaa biyyummaatiin ta'ee gaafa daangaa isteenee jechuudha hawaasa keenya roorrisu tetteenyee immoo mootummaan maaliif nu dhiisaa jenna jechuudha. Gaafa jechuudha ammaasis mootummaan waraanaaf jechuudha uummata guuruus maaliif kun tahaa jaan akka kana osoo hin taane namni jechuudha waa hundinuu waa qooda isaaf ramadamee jira waan ta'eef leenjiin gaariidha qooda giyaa fudhachuudha qabnaan jaan. Kanatti aansuudhaan lolli raayyaa ittisa biyyaa xiyyeeffannoo amaaraa hedduu deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan ibsa koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa guyyaa arraan tanaa baaftee fi haasaa waltajjii yookaan marii guyyaa arraan tanaa taa'e irratti jechuudha ji'a seellan jechuudha fuuldura kanaatii fi akkasuma kan dabrees gaa hojiilee hojjetanii fi biyya jechuudha haala nageenyaatii fi akkasuma misoomaanis akka duraan irra fooyya'aa dhufee jechuudhaan kanarrattis taasisanii jiranii haasoo hedduu taasisan gaa mariin boruus katti fufutaa guyyaa lamaa fi guutumatti jechuudha haasaan arraan tana waltajjii kanarratti taa'amee guutuun gadi lakkifamne kan jala buune isinii gabaafnu ta'a. Kanatti aansuudhaan koreen paartii badhaadhinaa kun qondaaltonni bilxiqinnaa guutuun guyyaa arraan tanaa gamoo takkaas eebbisiisaniiti jiran kan haara'uma jechuudha ijaarame. Akkasuma kutannoo fi murannoo keenya kan hunda keenyaati jechuudhaan ammas jiddugala haaraa jechuudha mirkaneessuun kun kan hunda keenya ilaallatu jechuudhaan Dr. Abiyyi gara fuula feesbuuk isaatti maxxanseeti jira. Kanatti aansuudhaan poolisiin magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana hattoota hedduu wanneen akka laayitoophii fi mobaayilaa chaarjii sammaa mobaayilaatii akkasuma hunda guurte hedduu to'achuudhaan meeshaalee isaan guuranis guututti jechuudha waliin gara mana murtiitti dhiyeessaniiti jiran. Ammaas fuulduratti kan itti fufu ta'uu jechuudha himaniiti jira poolisoonni kun himanii jira. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gara Ugaandaa imaluu isinii himnee jirra. Marii jechuudha Ugaandaatti irraan tana taa'ame irratti dura taa'an gamtaa jechuudha Afrikaa kan dhiyeenya kana gaa muudamee ministeerri Jabuutii kan duraanii durataa gamtaa Afrikaa ta'ee uummata jechuudha gahee isaanii baanii Soomaalii nagee Soomaalii eeguudhaaf jechuudha. Sun galatti ramadaman guutuu galatoonfataniiti jiran akkasuma jiilli jechuudha raayyaa ittisa biyyaa Aishaa Mahammadiin durfamu kan Itiyootis waltajjii yookaan marii kanarratti hirmaataniiti jiran fuuldurattis cimanii akka jechuudha Soomaaliyaa tasgabbiitan hanga Soomaaliyaan humna dandeesse jaartuu kan jechuudha haala nageenya isaanii ni eeyina jechuudhaan haasaa taasisanii jiran. Kanatti aansuudhaan waldhabdeen Suudaan waggaa lama caalaa jirtu tuni rakkoo hamaaf uummata saaxilaa jirti. Akkasuma uummanni Oromoo kan Suudaan keessatti argamanis guyyaa arraan tanaa sagalee naa kaa'anii jechuudha akka malee rakkoo keessa jirraa jedhan qaamni jechuudha gareen gama lamaanii tan jechuudha Mahammad Abdaan Daganootii fi Abduu Fattaadhaan siisitiin hoogganamtuus tunis tanaa hojii jirtan kunis kanaa hojii jirtan jaaniiti numa baqattoota kanatti roorrisaa jiranii jechuun ergaan gara jechuudha waatsaappiitiin nageessee jirti warroonni Suudaan keessatti argaman. Kanaaf uummanni kun Suudaanis sagalee barbaada uummanni keenya lammiileen teenya. Asumaanuu sagalee taafisaniin jenna akka gara biyyaa mootummaan deebisu. Kanatti aansuudhaan wal dorgommiin fiigicha kubbaa addunyaa jechuudha kan Qananiisaa Baqqalaa keessaa dhibbaase guyyaan isaa boru jechuu Landan keessatti gaggeeffama. Biyyoota hedduutu irratti hirmaatee jira. Kanaaf gaa warra injifatu asumaan laalla.
kanatti aansuudhaan Tiraamp guyyaa irraantanaa mootummaa Yuukireen wajjin marii taasiseeti jira. Sirna awwaalcha jechuudha paapaasii irratti jechuudha argamuudhaan akkasuma mariidhaas waliin taasisan. Kanatti aansuudhaan Suuriyaan kaleessa jechuudha alaabaa isii Yuunaayitid yookaan Niiyoork keessatti jechuudha alaabaa isaanii haaree fannifataniiti jiran. Waajjira muummicha jechuudha Yuunaayitid kana jechuudha Niiyoorkitti argamu keessatti Niiyoorkitti. Waaw akkana laal gaafa qabsoon siif milkooyte akkana jechuudha asirraa waa hedduudha hubannaa waa hedduu barachuu dandeenya jechuudha. Kaleessa warri lixaa guutuun jechuudha mootummaa Suuriyaa kanammaan tanaa jechuudha amata sharaa kana fa'aa garee isaanii guututti shororkeessa jechuudhaan maqaamaadhaan faalaa yaamaatis turan. Har'ammoo gaafa jechuudha injifatanii injifannoodhaan qabsoo gaariidhaan yaanii milkiin xumuran biyyoonni lixaarra guutuun jechuudha dippiloomaasiin waliin hojjannaa kootu deeggarsa siiguuna jechuudhaan gama isatti afiraa jiran amma immoo alaabaan isaanii haareenii waajjira jechuudha wannaa Yuunaayitid kan jechuudha Niiyoork keessatti fannifamaa oolte kaleessa viidiyoon akkuma agartan suuraa har'a isinii maxxansaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan guyyaa irraantanaa imbaasiin jechuudha Yemen Suuriyaa keessatti gad dhaabbattee jirti alaabaan fannifamaa jirti akkuma agartan kana. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraantanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deebinutti sheer duwwaa turuudhaan facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee haaree jechuudha gaggabaabseetumaan yeroo hunda isin biraan ga'e isinitti jechuudha dheerannee logee hunda seenee jechuudha tan oduu addunyaa guutuu. Kanaaf namoonni jechuudha chaanaala keenyaaf haaraa taatan gizee jechuudha gara chaanaalaa dhuftan mallattoo gurraatti harka mirga irtoona tuquudhaan sabskiraayib godhaa jechuudha. Tarmoota akka gootan malee amma dura liinkiin seentaniiti achi kallattiidha jechuudha oduu haaree galgalaa isin geessee dhageeffattan. Garuu immoo gaafa tartaka sabskiraayibii gootan tarmoota akka qofa gootan daqiiqaa isinitti hin fudhattu isinis hin rakkiftu jechuudha. San booda akkuma risaalatti jawaala gubbatti isin dhuftii irra gattuutaniituma dhageeffatanii jechuudha. Kan biraatiin hanga walitti deemutti nagayaan naaf tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share duutuudhaan facaasaa waliin ga'a.